فوسن ستي زارين قيالكوش يمتوج الفكري ما ممكن يا بيتو ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شما أركفونا فرنا من تابعاتس أقام جرتان الرسقة والنديم والندفنف مجودنا أكو مسرتي أغرتان كان آمون جتة يجو دوانا من زبانة در أبدو ترزن تأمنو ترنقا آمون جاني أنا فانا رومتن بيه وانا تأمنن جتو ده sani jechuudha rabbii dhiiftee kana gabbarutti deebite zabana amma jiru kana keessatti jechuudha. Subhaanallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Wallahi waan hedduu nama ajaa'ibsiisu aamuun du'ee jettee gisee boochu argaa jirra hono. Aamuun kana qoyaan kana dhibee maal muka harka namaatiin soqanii tolchanii jechuudha. Achi kaanii rabbi jettee itti amantee isaaf sagaddi jechuudha. Laa hawla walaa quwwata illaa billah. Wallahi waan hedduu nama ajaa'ibu san gubbaanis dabre maaltu akkana isii godha. Awwaal ta'e hono rabbii tokkicha gabbaruu dhiiftee aamuun wanni jettee jechuudha. Aamuun jettee isa gabbarti. Kun maaliif ta'uu barbaachise Oromootiya? Wallahi waan hedduu nama addunyaan kun karaa itti deemu jirtu hin beekne. Namni daamana keessattuu gadiin baate malee beekne warra tanaan warri hin beekin qadhoysee waan akkanatti jiru humaan ta'a. Tun jechuudha zaa'ira baatee gaafirraa gadiin baate namatti. Akkasuma ta'e immoo warreen fakkaattonni akkanaa jechuudha waan akkanaa hojjetan wallahi rabbiin isin haa qajeelchu. Lubbuu ni qabaa sila takkaatti sarkeen beekan fiidiyoo irratti malee waan tana wallahi namumaa qabee deemaan ga'a yoo hiyyaawwama wayirraa bocamee gartee tolfamee achi itti dalagamina fakkaata. Sanii akkamitti yeroo jiruu akkami waan akkam banamaa godhame nutuu waan ilaalla. Wallahi silaa nama bakka warra waan akkanaa gabbaruu bira jiraadde ni ilaala nu jechuun waan nu badhaa itti dhiyaadheet ilaala osoo gartee itti amanuu hin taane jechuudha. Waan amanuu alhamdulillah rabbi tokkicha maleedha. San gubbaanuu dabri yoo ilaa asirraa hangeessu kana hunda maaf barbaachise? Wallahi warreen isitti dhiyaatan waan kana kunoo amma yeroo boochee fuutee qabartee jechuudha kafanatti uffiftee qottee awwaaltu kan arge du'ee jettee jechuudha. Nama ajjeese akka waan namaan na jala ajjeese itti isinii namni lubbuu maal qabaa namni jala ajjeesa. Laa hawla walaa quwwata. Wallahi waan nama ajaa'ibu sanuu badhuuf ni boochi lubbuu tom qaba. Waan nama dhibu waan jennee ibsinu hin qabnu. Namni jala ajjeese yoo ani ajjeefne jeeti haadee jaalannis akka himtutti san gubbaanuu dabri rabbiin hundaafuu rabbiin si haa qajeelchu ati
jechuudha. Warreen waan akkanaa daleedan yoo viidiyoo xiyyeetan agartan waan inni namaa godhu asumana koomantee lama faadha anna dhitti. Amma amtee zamana duruu namni uummanni jechuudha warreen Arabootaa kuni itti sanaafu ofirraa dhiise gaha. Amma osuma deebii Oromoo isaan baate. Wallahi qomna garii miti wallahi wanni waan anjabaan seenaa intaloonni bochi imimmaan bochi imimmaan jechuudha fuutee awwaaltee aamuun qaqqamme amma fakkeenya qaqqambaadha kabiraa ka isiin baasuu deemtu nama dhiba. Oduma san ta'uutu garuu hunda rabbiin gartee karaa dhugaa rabbi si haa qajeelchu karaa dhugaa irratti rabbi si haa deebisu. Waan biraa waan jennuun hin qabnu. Miyyoo mataan sirra hin jiru. Namni itti dhiyaatan qabaa wal'aanaa dhuguma rabbiiti. Aakima hundan geessetti bar waan biraa dhiifte aakima geessee du'aa itti dhabdee eesaan baasuu deemti du'aa kan nama dhibu. Du'aa bakka tamiin kattaan nu deemtu wanni kun dhugaa mukaa. Dhibbatti itti amanan akka muka ta'e. Oduma san ta'uu hoo maalitti goote akkas godhuu deemti. Nama dhibaa. Wallahi hedduu na dhibaa. Maalitti beeknadha inshaallah rabbiin hundumaa haa qajeelchuufi waan biraa waan jennu hin qabnu. Moo abbootii sirraa dhaalte. Abbootii irraa dhaaluun oltu namni hin beekamu gaa namni gubbuma ol beekna malee waan mana keessaa qabnu waan mana keessaa hordofnu waliin beeknu. Garuu warreen waliin dhidhiyaatu warreen waan akkanaa hojjetu dhibbatti wal beekaa waan hin qabu jechuudha. Kun waan mama hin qabne san gubbaanoo dabre boo'ichisi kunoo mukaajee akkami boo namni aamuun jee akkami boochi kunoo du'ee jira gargahaa rabbi isii olii kan agartu isin gartee kasamaa keessaa ka isii uume muka gartee harkaan hojjettee aamuun jettee achi keessee itti sagaddee jechuudha. Hundumaahu kaisii uumee kaisii jiraachisoo akkami wallaalti. Laa hawla walaa quwwata illaa billah. Wallahi rabbiin gartee kana hundaa rabbiin isis qajeelchee nus haa qajeelchu. Hundumaahu du'aa goonaa fi obboleettii biyya rabbiin gartee karaa dhugarra si haa deebisu. Du'aa isii godha warreen bira jirtanis gartee aamuu sabbarsiisa isii jechuudha. Takkanaa ta'e kan hin jiru inshaallah waan biraa waan hin jiru qabu waan hedduu nama ajaa'ibsiisu gaafa nama yeroo viidiyoo irratti ilaalu awwaalteetti qottee awwaaltee yeroo isiin gartee awwaalcha gootee fi biraa deemtu kan argaa kana hundaa'u isiitu beeka waan kana hojjetee fi warreen kana isii itti amanaa jira. Akka jirus ni beekna. Hayyee inni du'e kabiraa oofame katti amanuu yaada. Katti amanuu deemtu amma fakkeenya isheen. Mucaan kaan yeroo katti tufan harkaa. Isumaa booda kunoo harkatti eega harka gaggabe. Allah ya rabbi khiyyati. Sanumaafuu hordoftoota hayyee inshaallah haga viidiyoo biraatiin walitti deemnutti.